السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورين وردفتودا يوتيوب كوجلتي أرغمتان مرتخي سنو بك جراتان ورين من تقال لفسما بك يوانا كيساني سنين جدا الرمو أبي كنا وليسين برسيسا أبي كانت يوكا يدمتان باي غاري دان سنين باي غاري wanni gaarii ta'e maalii yoo jettan appiin kun wifi keessatti warri wifi qabdan seeraan yoo wifi keessan yeroo banattanii seentanu yoo bantanii irratti dhiiftanis baay'ee isin gargaara. Keessatti yeroo amma kana keessatti online irra yeroo dheeraa waan jiramuuf kun yeroo dheeraa wifi keessan wayin online keessan banaa ta'uu qofaaf isinii kaffala. Ji'atti isinii kaffala jechuudha. Ji'atti waan isinii kaffalamu isin immoo irraa ni baafattu jechaadha. Kun waan qabatamaadhumaan jiru amma aappii kana Play Store irraa hin argattan. Linkii isaa isinii kaa'a achi keessa seentanii buufachuu ni dandeessanii wayinis immoo Google seentanii yoo barreessitanii malee kun Play Store irraa hin argamu jechuudha. Kun amma waliin seennee isin agarsiisa. Play Store irratti akkana naan jedhee jira kunoo hin buusu jechaadha. irratti barreessa kunootillee barreeffamni isaas kanuma kunooti akkana naan jedhee kana buufachuudhaa fi qarshiillee isin gaafata. Kun itti amanamummaa waan qabuudhaaf hin gadhiifne jechuudha. Play Store irratti hin gadhiifne. Kanaafuu maal gootan isinii ani isinii kaa'a linkii isaa isinii kaa'a achi seentanii buufattanii. Erga buufattaniin booda ni seentan ammaan koo banaadha waan jiruudhaa fi akkana asirratti natti agarsiisaa jira argaa jirtu isinilleedha. Argaa jirtu mee hammaa seenu akkuma seeneeni kunoo amma anaan online irra jirtaa jedhaa jira naaf assabaa jira jechuudha. Ni assaba akkanatti guyyaa 30 yoo akkanatti taa'ee isinii assaba. Kanammoo balaansii kanaa tola akkuma isin banattaniini 5 isinii kaa'a. Ammas immoo leesti amma guyyaa 30tti isinii assabee fidee asirra isinii kaa'a jechuudha. Mee akkamitti bananna warri jettanuu mee kanuma tuqeessin agarsiisu. Kanuma tuqeessin waa hedduu isiniin gaafatu. Iimeeliidhaa fi paaspoortii abbaa 8 wal baytanii itti rukuttanii yeroo itti rukuttanii mee amma kanuma anku banamee jiruun seenaa. Iimeeliidhaa fi paaspoortii abbaa 8 yeroo itti rukuttanutti loogii in jettaniini. Erga loogii in jettanii gara kana sin fidee maal gootanii amma kun an isan dura banadhee jirudha malee haaraa miti jechuudha. Linkii kana koppii kaafattanii isiidhuma kan asuma irratti rukuttaniitu iyyuu amma asuma irratti kana rukutattaniitu iyyuu dudduubatti deebitan argitan jedhee yaada. Waan baay'ee isin gaafatu amma kun asirratti maqaan koo iimeeliin ittiin banadhee naa kaa'ee jira jechuudha. Akkasuma baafannaa isaallee inshaallah walumaan ilaalla itti isinii deebi'aa jechuu kooti yeroo bira. Amma asirra $5 fi saantima 16 qabdaa naan jedhaa jira. Isallee waliin itti deemna haala baafannaa isaa maalirratti akka baafatamu isinitti agarsiisa inshaallah yoo rabbiin nalaffisee fi itti amanamummaa qaba wannaa kana ittiin fayyadamaan isiniin jedha. Dudduubatti deebitanii yeroo jettan dudduubatti yeroo deebitanii dhiifama. Eeyyan ankoo waan banaa ta'ee fi akkasumatti naa deebi'ee jira. Asirratti fidanii peestii gootan koppii silaa peestii gootanii okay jettan. Sanaan booda
isinii assabu qofa isinii banameera amma asirra isii kana yoo rukuttan akkasii amma irraa bahee jira jechuudhaan online irraa bahee jira jechuudha. Yoo isii kana gadi qabee achi online qixxee jettu kana diimattee isinitti mul'atti. Yeroo isin irraa baatan diimattee isin irratti baafti jechuudha. Akkasiin diimattee isin irratti hin baafne amma akkanatti kunoo aanan koo cufaa ta'ee jira jechuudha. Irruma xoyxanii. Okay jedhee kunoo isinii baasa. Wanni biraa takka illee hin jiru wanti isin eenyu ta'u. Kanaafuu amma kunoo seenee jira jechuudha. Online irraa seenee jira. Asiinis kunoo gubbaa kanarratti illee fideetiyyuu natti agarsiisa kunoo. Gubbaa kanarratti illee fidee natti agarsiisa. Asirrattis fidee natti agarsiisa kunoo. Waiting for Wi-Fi connect jedhaa jira. Connect ta'ee na hojjechaa jira jechuudha. Kan biraa immoo wanti isinirraa eegamu settingiinis kunooti asuma cina kana jirti. Isii kana banachuu qabdani. Isii kana irratti bantanii dhiisuu qabdani. Hin argitan jedhee yaada. Isii kana irratti akkanatti yoo taate isiniin hojjetu. Hin argitan jedhee yaada. Isiniin hojjetu kanarratti. Akkas gootaniitiyyuu dhiiftani. Isii kanatti hin bu'ina ateessu. Isiin rakkoon qabdu ateessu isiin. Akkana jettanii duddubbatti yeroo deebitanuu akkana gootanii duddubbatti deebitanii jechuudha. Dhiifama. Okay. Kuna banannaa duraanii illee akkasitti nama fida. Achis seef gootu. Achis seef godhattu. Paaspoortii yoo isin gaafates achuma kanuma silaati sana malee kan biraan seentanuu jechuudha. New passport. Confirm paaspoortiidha asirratti sitte. Isuma jiru. Kanaafuu achi isinii seenaa jechuudha. Erga seentanii wanni tokko wanti isin rakkisu waan hin jirreef seentaniituyyuu shawaqaa qofa irratti of ilaaluu irra jiramoo hin jiru jettanii cheek of gochuun keessan dirqama ta'a jechuudha. Wanni biraa tokko wanti isin seentanii isin rakkisee maal isin godhu hin jiru takka illeedha. Kanaafuu buufadhaatii ittiin fayyadama. Liinkii isaa anatu isinii kaa'a. Yoo feetan liinkii dhuma sana xuqxanii buufattan. Yoo feetan immoo kanarraa hin argattanu. Yoo feetan immoo googilii keessa seentanii itti barreessitanii maqaan isaallee kunooti. Maqaan isaallee kunooti. Buutanii ittiin fayyadamtan. Kanaafuu tola jechuudha. Wanni inni isinirraa assabu hin jiru. Yoo online irra ta'e silaa'uu irra jirtu. Wi-Fi yoo ta'e silaa'uu banaadha. Wanti isin kassarsiisu kasaaraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu buufadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Akkaataa baafannaa isaa immoo guyyaa 30tti isinii akkaawuntii keessan irratti isinii galchan iimeelii irratti jechuudha. Kanuma irratti iimeelii isin ittiin banatan irratti fidee isinii galcha. Achi isin immoo gara feetanii baafattanii jechuudha. Gara peepaaliidhaan baafattu wanna kana. Kanaafuu ittiin fayyadamaa isiniin jedha. Bireen dabarfatinaa kutaa. Kanaafuu turtii gaarii.